Hayyee kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliif akkasumas immoo hordoftoonni caffee miidiyaa taatan martu keessan akkam jirtuu nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jecha waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yeroo ammaa kanarratti bifa bareedaa ta'eetiin waa'ee ayyaana fixatee waan gabaa ayyaana miidiyaa ayyaana galtee adda addaa irratti argachuudhaan deemee jira. Ayyaana barii immoo leenjii bifa gaariidhaan caasaa rifoormii godhate leenjifachuu danda'ee jira. Leenjiin iddoon itti kennames galma dhuunfaa keenyatti. Galma dhuunfaa keenyatti yoo jennu mootummaa irraa kan fudhanne dhaabbataan galma itti fayyadamuudhaaf fudhanne keessatti kan leenjii laatanne achumatti biiroo muummeetis galuudhaaf kan jedhamedha. Achumatti baarinaa reestooraantii caffee baarinaa reestooraantis kan ijaaruudhaaf jiran bannee fixannee jirra. Amma jala qophii fixannee jirra. Akkasumas achumatti immoo kan caffee mana foon re'ee caffee jedhamee immoo kan banaa jirru haala kanaan itti jirra. Hojii keenya sirriitti bifa bareedaa ta'eetiin deemee jira. Koreewwan gaggeessitoonni keenya bakka jirtan hundi keessan guyyaa gaafa mudda torba 2015 leenjirra ooltan hundi keessan iyyuu bakka jirtanitti sagalee ta'uudhaan yoo jennu suura keessan suura achirratti kaatan suura ittiin daawwattan wanna daawwattanii fi akkasumas immoo suura tanaan dura ture muummee keessanii biiroo keessanii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan ta'e suura keenya postatuudhaan barreessuudhaan cimina keenya ibsuudhaan sagalee nuu taatanii akka nuuf calalaqsiistan sababni isaa dorgommii guddaatu jira. Leenjii bariituu isaa guyyaa kaleessaa supervaayizariidhaaf dhufanii turanii supervaayizariidhaan alagaanis diinnis firiiris waan keessa jiruuf supervaayizaroota kana keessatti waan dhufaniif dorgommii leezartii laachuudhaaf waan jiraniif tokkoffaa bahuu kan jedhamu sun madaaliin ammaadha. Kanaaf waan biraatiin waan hundaan tokkoffaa baanee jirra. Garuu haa ta'u malee yeroo ammaa kana immoo madaalii ji'a 5ffaa kana keessa ji'a 6ffaa kana keessa waan ji'oolee walakkaa hoggaa keessatti waan kennamuuf isinis bakka jirtanitti sagalee akka nuu taatan waamicha isin dabarsina. Feesbuukii dhuunfaa keessaniitiin keenya jala seenuudhaan wanna ergaa barbaachisaa ta'e akka dabarsitan cimina keenya akka nuuf ibsitan waldooleen biraa akka nun dursine waldaa 100 keessaa kan dorgomaa jirru waan hundaanuu gallee jirra. Kun fayyinni isaa maali hoo jettan tokkoffaa sadarkaa federaalaatti sadarkaa muummeetitti sadarkaa muummicha ministeera biyyaatti irrattis ta'u waldaalee kamirratti iyyuu haala kamiitiin bifa kamiitiin akkamitti leezartiin laatama akkamitti madaaliin laatama akkamitti sadarkaan laatama kan jedhamu muuxannoo jijjiirraa fi akkasumas immoo deeggarsa faayinashaalii yookaan immoo sharafa biyya alaatiin wal qabatee deeggarsa addaa akka nuu ta'uuf deeggarsi faayinashaaliidha akka nuu ta'uudhaaf dirqama kan keenya bahuudhaaf sagalee waloo akka taanuuf waamicha keenya asuma asitti isin dabarsuu barbaanna. Isinis aga danda'ama ta'een egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa miseensonni keenya martusa sagalee akka nuu ta'u waamicha keenya dabarsina. Dabalataan galteen biraa communitiin biyya alaatii qabna jennu international life foods kan jedhamu dhaabbata nijoo guddaa keessaa community qabna. Dr. Mark kan hoogganamuudha dhaabbatichi. Dr. Mark kan hoogganan ittaanan isaanii obbo Tafarii kan jedhaman jiilli isaanii guyyaa gaafa 8 kara buufata xiyyaara Itoophiyaatti galanii jiru Ameerikaanii Atlaastarraay. Isaanis waan tokko galtee fidanii jiru. Xiqqoo haalli qilleensa nu bira jiru waan fayyaa wal qabatee utaaloo wal qabatee waan gaariin taaneef guyyaa har'aa borutti dabarsinee jirra. Mudda 10 kara biiroo keenyatti dhufanii ansimannuu fi akkasumas immoo maal fidanii nu dhufan kan jedhu immoo waan adda addaa ammayyaadhaan mi'a teekinooloojiidhaan wal qabate elektirooniksiidhaan wal qabate miidiyaa keenyaan wal qabate waan nu bira dhaabbachuu qaban hunda nu fidanii dhufanii jiru. Baga nagaan dhuftan jenna. Akkasumas dabalataas immoo ammas koominiitoonni biyya alaa jirtan Faransaay irratti kan argamtan kan kara biraatti irrattis kan akka Haayiluu kan akka Bashaadaa Mallasaa hundi keessan waamicha isiniif dhiyeessina waan dandeessaniin elektirooniksiidhaan yookaan
Innik maayikaan waan adda addaa aappiliin wanni tanaan dura himachaa dhufne hundi isaatiyyuu nu barbaachisa. Argannee jirra amma ta'esaa garuu istiidiyoo guddaa istiidiyoo bareedaa kwaalite isaa eeggate kan waldaa madaalu waan mijeessaa jirruuf waan ijaaraa jirruuf koominiitoonni kara biraa hunduu Neezerlaand irra warri jirtan Siwiidin irra warri jirtan Jarman Faransaay Ameerikaanii Kanaadaa irra warri jirtan hundi keessan iyyuu Minisoota irra warri jirtan hundi keessan iyyuu Ixaalis dabalatee akka nu faana hiriirtan akka nu gargaartan yaada keessan akka nuuf deeggartan waamicha keenya isiniif dhiyeessina. Imma adda addaati irratti waan adda addaati irratti madaalliin hunduu darbinee jirra. Akka ajaa'ibaatitti supervaayizara keenya keessa dabarree jirra. Ooditiinis amma galaa jira. Ooditiin yeroo galu kanatti immoo supervaayizarri dursee supervaayiz gochuu qaba. Waan waldaan uummate ammam ga'a kan jedhuun laala matseetii hin godhanna. Ji'a dhufu keessa immoo calqabnee sagantaa an akka koofiyyaa tishertii qopheessuudhaan matseetii qopheessuudhaan galma barkumeetti miseensi keenya martu keessaniyyuu tokkummaadhaan caata akka jalatti kan wal geenyu ta'a. Rifoormii godhannee jirra amma ta'e rifoormiin ittuma fufaa garuu immoo qophiin loojistikii kooree loojistikii dhaabuudhaan yeroo dhiyoo keessatti loojistikii dhaabnee eenyutu sadarkaa yookaan sagantaa hoggaa sadaffaa keenya hundeeffama guyyaa hundeeffama waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hoggaa sadaffaa keenya kabajuudhaan aga danda'ama ta'een muummicha ministeeraati irraa kaasee qaama mootummaa kamiyyuu sadarkaan kan jiran hunduu hirmaannaa akka godhanii fi nu faana akka argaman akka nu bira dhaabbatan akkasumas immoo kondominiyeemota keessatti yeroo ammaa kanatti kondominiyeemii kara 20,000 kan ta'u calbaasii baasaa jira bulchiisni magaalaa isarrattis calbaasii bal'inaan dorgomaa jirra kara damee babal'ifachuu qabna magaalaa Finfinnee keessatti kondominiyeemii hunda jalatti iyyuu calbaasii dorgomnee baankiidhaan walitti hidhata godhannee waan kaffaluu qabnu qabannee namni keenya miseensi keenya dargaggeessi keenya sabni keenya warri ala jirus warri keessa jirus tokkummaadhaan waan qabatuu qabu qabatu jenneeti kan kaanee jirru. Kanaaf hundi keessaniyyuu waan waamicha isin goonuu irratti ariitiidhaan akka nuuf hirmaattan muummeen waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa waldaa tokkoo fi miti waldaalee hundaafiyyuu sadarkaa biyyaatittiyyu bakka bu'ee hoogganuu ni danda'a. Dandeettiin qaba paaworii qabna rakkoon qabnu tokkummaa qabna jettanii sagalee keessan akka nuuf dhageechistan waamicha keenya isiniif dhiyeessina. Sababni isaa sagaleedhaan namni kan nu dorgomaa jiru nu sagalee walii ta'uu irratti tanaan dura amma naamati amma garuu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akka gaariitti jirra waan ta'eef hundi keessaniyyuu sagalee akka nuu taatan suura keenya postotuudhaan gadhiisuudhaan oo dandeessan Oromiffaan qofa oduu ta'in Amaariffaan Ingiliffaan godhaatii barreessaa caasoleen keenya hundi keessan waamicha isiniif dabarsina. Waamichi kun waamicha atatamaatii salphaa isinitti fakkaatini hoggaa tokkotti harka lama kan dorgomsiisanii hoggaa lamatti harka lamaa kana ji'a ja'affaadhaaf ala dureedhaan guyyaa kaleessaa mudda 8 supervaayizariin karan jiila kominikeeshinii fi akkasumas protokoolii kooperaatiivii biyyattiitiin durfamu miidiyaa Itoophiyaa raadiyoo TV raadiyoodhaan durfamee wal ta'uudhaan supervaayizarii gaggeessanii jiru. Bifa gaariidhaan jalaloonee jirra. Halkan keessaa haga sa'a lamaatitti supervaayizarii irra turre guyyaa kaleessaa amma garuu dafnee ariitiidhaan dorgommii keenya sagalee keenya isaanis akkuma gaafatan UTV irrattis kan isiniif galakkisu ta'a kaameramaaniin keenya Daani'eel kan isiniif galakkisu ta'a. Kanaaf editor keenyas akkasumas reporter keenyas wal deeggaruudhaan wal gargaaruudhaan yaada wal gargaaruudhaan walii kennuudhaan kan isiniif gadhiisnu isin biraan geenyu ta'a. Kanaaf sagalee walii haataan jabaachuu qabna. Kanaan wal qabatee burjaajeftoonni guyyaan itti dhiite biyya isaanii reefu ganaa kan bari'aa jiru nu bira garuu qormaanna keessa dabarree dukkanni bari'ee hambari'ees immoo oollee boqonnee amma immoo hojii fiigichoo gurguddaarra bakka jirrutti harka rukutaan diina keenya warri harka rukutan diinni keenya hoo ittiin qotan harka rukuttoonni immoo duuba warri yaa'an diinni isaanii dura deemetoo isaan hoogganu bakka nuyi turre garaajii akka turretti innis garaajii akka galee warri hin beekne garaajii galee jira. Isinis
garaajii hin galtu. Garaajii nu qofaa miti kan galuu qabu. Nu sobaan galle isin garuu dhugaa irratti hundooftanii maqaa balleessiidhaan gantummaa raawwachuudhaan hin galtu. Inni oolti malee inni oolti hin bulti malee naftu. Qunnaattiin nu safartan hundaan dabareedhaan hin safaramtu. Agasanitti garuu keessattuu caasaa oolotaa keessa sosochiidhaan kan bakka hunda teessanii mana bunaa xaxxoorra teessanii mana caatii teessanii warri maqaa waldaa kanaa nyaachaa jirtan adaba oduu godhatanii gaarii natti fakkaata. Bifa kanaatiin piliis gaarii hin ta'u isinumatti hammaata gaarii miti qalbii jijjiirraan oduu fayyaa jirtanuudha. Piliis hojii hojjedhaa oduu dhiisaa. Kanaaf jabaattanii qaamni mootummaadhaa qaamni inni ilaallatu kamiyyuu nu bira akka dhaabbattan maqaa balleessii kanas akka to'annoo jala nuuf oolchitan poolisii federaalaatis galata guddaa qabdu. Deeggarsii fi gochi nuuf gochaa jirtan baay'ee galata guddaa qabdu. Ulfaadhaa jiraadhaa dhugaan ilmoo rabbiiti. Abbaan dhugaa immoo rabbi abbaan dhugaa nu bira jira. Nus dhugaa keenya qabanne immoo ni injifanna. Diina keessas diina qeetis diina alaatis ni injifanna. Qaamni mootummaa hundi nu bira dhaabbate yoo waajjira keessas ta'e waajjiraan alas hojjettoonni waldaa kana tokkummaa noo hojjanne ni injifanna. Jabaattanii cimtuu qabdu. Gama biraatiin tiktookii yeroo ammaa kana akkuma beektan miidiyaan yeroo ammaa kana yuutuubii irra miseensota keenya martu biraayyuu kan dafee qaqqabuu danda'u tiktookiidha. Tiktookiidhaan laayiviin galla. An ala jirtanis an biyya keessa jirtanis sirriitti irratti waliin haasofnaa gaafii warri qabdan hundi keessan tiktookiidhaan akka nu hordoftan karma keenyaatiin nan mariisisa. Laafii guyyaa galluu fi sa'aatii gallu haala mijeessinee isin beeksisna. Waa'ee waldaa yuutuubii qofa irratti oduu hin ta'in tiktook irrattis akka nu eegdan. Waa'ee waldaa qofa oduu hin ta'in eenyummaa keenya fi sabboontota keenya irratti immoo Oromoo irratti biyya keenya irratti nama keenya irratti Oromoof Oromummaa irratti wal qabatee gootota keenyaan wal qabatee beektota keenyaan wal qabatee warra duula irratti ba'an hunda waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa haay ofirraa jechuunidhaaf tiktookiidhaan isinii dhufee jira. Hamileen keenya tuqamuu hin danda'u. Nuumati irra dabarree dhimma eenyummaa keenya irratti abokaatummaa dhaabbachuu qabna. Jabaannee cimnee deemuu qabna. Yeroo dhiyoo isaatitti warreen jajjaboo Oromoodhaa mogolee cabsaa jiran yeroo dhiyoo keessatti warra wal beeknu keessattuu kan akka Ermiyaas Laggasaatii fi kan akka Habtaamuu Ayyaalaw warri waliin jiran eenyutu qumxaadhaan biyyaa dhufee fooxaa maratee eenyutu immoo kaambitti dhalatee eenyutu qe'ee tokkotti na wajjin guddates kan jedhu adda baasnee itti baana. Oromiffaan oduu hin ta'in afaan isaanii galuun Amaariffaan ittaan dhufaa walitti himuun dirqama waan ta'eef jajjaboo keenya cabsaa jiraachuun hin danda'amu. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yeroo mara waa'ee shunkurtii fi waa'ee re'eetii fi waa'ee uummanni nyaatu qofa oduu hin ta'in hamilee saba keenyaa, hamilee jajjaboo keenyaa, hamilee mootummaatis ta'e hamileen Oromoo kamiyyuu afaan warra baalageetiin akka yaamamu akka tuqamu hin eeyyamnu. Walitti haasofna. TikTok irratti tanaan dura waa'ee Ermiyaas Laggasaa onan lafa kaa'u ammam akka kokeet shoo irratti ammam akka maratan argitanii jirtu. Amma immoo bifa haaraadhaan hojii ofiif raawwachaa bahe manaa kaasee abbaa irratti kaasee obboleessa irraa kaasee obboleewwan isaatiif irree kan hin taane nama meeqaaf meeqa ollaarraa xaragee kan dhaabbachuu kan sodaateef iccitii inni mtiyyuu 2004 wareegama du'a addunyaa kanarraa sokkuu muummicha ministeeraa Mallas Zeenaawiitiin wal qabatee maaliif akka biyya gadhiisee bade hundasaa iccitiin hundasaa Yemallas Turfaatochi jedhee kan kitaaba inni barreesse irratti iyyuu 100 keessaa % 65 akka isa ilaallatu ifaaf ifatti isiniifan gadi baasa. TikTokii caffeet irratti wala agarru wal agartii fi yeroo gaarii nuuf haa ta'u galatooma horaa bulaa leebanaa isiniin jaaladha galatooma.